waan taateef hedduu galatoomii namni sin beekne hin jiru garuu mee of nu barsiisi. Egaa mee marsaa torbaffaa Odaa Awwaard irratti hirmaachuudhaaf asitti argamne mee haalli isaa maal fakkaata ilaala? Marsaa Odaa Awwaard marsaa torbaffaan kun akkuma argite dorgomtoota akka odeeffannoo qabnutti dorgomtoota biyya keessaa fi biyya alaalleen kan hirmaachise yoo ta'u artiin uummata Oromoo hagam takka biyya alaa fi biyya keessaalleen walitti hidhanii akkamitti akka hojjetan kan nama agarsiisedha keessumattuu dhaabbanni Odaa Awwaard kun. Egaa atillee albamii Oromiyaa jedhuun albamii Best Album of the Year irratti dorgomaa jirta. Mee maal edda dorgommii kana? Akkuma argite egaa dorgommiin kun SMS'nidha. irratti sirriitti uummanni kiyya uummanni jaalatu filataa turani miidiyaan hundinuu akkamitti argaa turte miidiyaa yaa nama miidiyaa fayyadamu waan taateef kan abukaatotaa hin beeknu waan isaan jedhan hin beeknu garuu akka hawaasaatti yoo ilaallu injifannoof nama qophaa'e jechuudha. Mee awaardiiwwan akkanaa jiraachuun isaanii aartii Oromoo irratti faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Awwaardiin akkasii jiraachuun kun artiin uummata Oromoo bifa qulqullina ta'een akkasumas safuun istaandardii isaa eegateen akka hojjetamuuf gargaara. Artistoonni Oromoos akkasumas hojiin kiyya awwaardiif ni dhiyaata jedhee itti cinqamee hojjeta waan taateef qulqullina artii Oromootiif waan bareeda jedhee yaada. Egaa carraa gaariin siif hawwa asumaan anis bootsi godhe. Ayyee carraa gaarii walumaan ana qofaa miti atis na filatteetta quba qaba waan taateef ni injifanna. Ayyee carraa bulii deema.